Mee namni baraadha qabu akkamiin kan dhabeef garaan hin na'u. Maatii malee namuu dhalanne jaallate eenyumtuu rakkoon filanne. Carraasa bar hireessa hireessaatti gaabuu malee. Video kana laaltaniittu jedheen abdii guddaa qaba. Dhugaa Yesuusii ani gaafa video kana argee miira koo to'achuu hin dadhabe jechuudha. Maaliif videoon kun wanta baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mucaan kun namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'a jechuudha. Namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'a. Maaliif namoota baay'eetu seenaa maatii ofii dhoksaa, seenaa maatii ofii jira miti reegaa. Gaafa maatiin ofii harka qalleeyyummaadha yookaan hiyyummaadha wanneedha namoota baay'eetu afaraan hiyyummaa ofitti namoota baay'eetu afara jechuudha. Garuu ta'uu hin qabu. Tole nagaa kolleen dagan ashama harka buuni akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha nagaa kootii galata waaqayyoo isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Egaa warri mana kanaaf haaraa taatanii like subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Like gochuun jammaraa isiniin jedha. Hamma sagantaa keenyaatti na waliin tura. Mee yaada gaariidhaan yookiin yaada tasgabbaa'een haasaa kana dhaggeeffadhaa isiniin jechuun jaalladha. Namni harmee keessan jaallattanii namni harmeen keessan isin faana guutee baatee hamma sagantaa kootti na waliin tura isiniin jechuun jaalladha. Tole egaa seenaa harmee kanaa ilaalaa dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun illee bakka itti inni barate yuunivarsiitiitti barate illee adda hin baafne garuu Oromiyaa keessadha. Yeroo tokko dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi wanti hamlee namaa kakaasu hin jira. Amma yoon isin jedhu namoonni tokko akkuma dura jedhee hiyyummaa maatii isaatiin gaddaa. Maatiin isaa hiyyeessa yoo ta'e dhoksuu barbaada. Maatiin isaa hiyyeessa yoo ta'e maatii isaarraa daarjechuu barbaada. Tokko immoo kennaa ganamaati waaqayyo namaa kenne garaa namaa garagara miti. Akkuma garaa namaa garagara ta'e tokko immoo hiyyummaa maatii ofiitti kan gammadu. Boruun naa darbaa, boruun naman ta'a. Jedhee kan itti gammadu baay'eetu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Mucaan kun ilaala harmeen kun kasala baattee mucaa kana hiriyaa isaa biraa hin hambisu bakka namni ga'ee ga'uu qaba jettee kasala baattee jechuudha kan ishiin mucaa kana barsiifte jechuudha. Innis seenaa godhee dhugaa rabbii baay'ee dhugaa yeroon arge jechuudha miira koo to'achuu hin dadhabe ani dhugaa waaqaa isinitti himu jechuudha. Maaliif namni rakkina keessa darbee namaaf beeka rakkina. Dhugaa waaqayyooti namaaf beeka rakkina jechuudha. Baay'ee tokko miira koo na tuqe bakka naan dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf wantichi wanta namatti dhagahamudhas jechuudha. Maaliif jireenya har'aati jireenya gaarii yoo jiraatte jireenya kaleessaati dabarsite si yaadachiisa jechuudha. Biyya lafaa kanarratti jireenya gaarii jiraachuun hin jiru beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee jireenya isa kaleessaa si yaadachiisa jechuudha miira kana gaafa argitu. Egaa harmeen kun laalaa umurii kanaan kasala dugdatti baatanii bakka namni ga'ee ga'uu qaba mucaan kun jedhanii kan isaanii tattaafatan jechuudha. Har'amoo kunoo waaqayyo ishii gargaaree mucaan ishii bakka gaarii ishiidhaa gahee dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi baratee eebbifamuu jechuun waan qalaalii miti. Namoonni sadarkaa yuunivarsiitii keessa darbanii sadarkaa garaagaraa keessa darbanii beeku jechuudha waa'ee barumsaa maal akka ta'ee fi barumsi aarsaa guddaa amma nama kan fashiisu beekamaadha jechuudha. Har'amoo kunoo dhugaa waaqa ishiin itti gammadee innis itti gammadee haala harmee isaatti isa barsiiftee ibsachuunsaa ana baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko natti tole yookaan baay'ee tokko na gammachiise jechuudha. Sababni isaayyuu maaliif akkuma jedhee egaa eenyumtuu hiyyummaa kee akka kunoo Salamoon maal jedhama Macaafa keessatti hiyyeessi akkas jedha. Qabaachuun halagaayyuu fira godha. Hiyyummaan garuu obboleessa garaa namatti jabeessaadha. Akkuma dubbii kanaati jechuudha. Namoota baay'een hiyyummaa maatii ofiitti kan gaddanii maatii ofii baqatan kan maatii ofii dhiisan hedduu isaaniitu jiru dhugaa dubbachuudha. Egaa
Kanaafiyyuu itti nafarre jechuudha dhugaa dubbachuuf mucaan kun itti nafarre harmeessaatti nafarre harmeessaa itti boonee dhugaa waaqayyooti eenyumtuu ilmi namaa eenyumtuu kanan godhu waan barbaadeesoo ta'ee kanan godhu garuu inni kuni dhugaa waaqaatii haadha hiyyeessaa fi ilmi haadha hiyyeessaa akkamitti akka barate amma isinii galamti fakkeenyaaf namoota baay'eetu carraa kanaa gadiitiin barateera amma yoo laallee baay'een isaanii haadha dhabanii abbaa dhabanii mana namaatti galaa ifatamaa daddarbamaa maal jecha barataniiru. Garuu mucaan kun immoo inni carraa qabeessa haadha qabaa haati isaa kun akka salayyoo gurgurtee isa barsiifteetti jechuudha. Garuu baay'ee isaaniitu dhugaa waaqa jiraata baay'ee isaaniitu jira jechuudha kanii akka halkan hojjetan guyyaaf barsiisan jechuudha. Qansiraa hojjetanii haadha dhabuu fira dhabuu gargaarsa dhabuurraan kan ka'e jechuudha. Isaan akkasitti baratanii gaafa baratanii dhaqanii hojii dhaban immoo sitti dhaga'ama. Namatti dhaga'ama garuu mucaan kun ani amma dhugaa dubbachuu fi wanti ani fakkeenya godhee isa fudhadhe maal yoo jettanii haati hiyyeessaa tokko dhala ishee akkasitti barsiiftee itti kasalabaattee itti cabdee itti qoraan gurgurtee gaafa immoo namni sun wanta barate suniif hojii dhabee amma irra caalaan Itoophiyaa keessatti hojiin hin jiru. Ijoolleen baratan hojiin argatanii baay'een isaanii digirii baatanii kan ta'antu jira jechuudha. Akka caalaan digirii baatanii ta'u ijoolleen amma sirumayyuu dhiisaniitu waan barumsaayyuu haasa'uusaayyuu dhiisanii digirii isaanii baatanii manuma sakaanii kunoo gara biyya namaa mana namaatti galuu kana keessa jiru jechuudha. Inni kun sababii maalirraan kan ka'e sababii mootummaa keenyarraan kan ka'e jechuudha. Egaa mucaan kun dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf fakkeenya guddaa ta'a jechuudha. Maaliif iddoo kamtti fakkeenya ta'a yoo jettanii ilmi haadha hiyyeessaa akkasitti baratee gaafa dhugaan isaa dabee hojii tokko galuu dadhabu haa xiqqaattu iyyuu hojii harmeessaa kaleessa haala kanaa isa barsiiftee har'a immoo gaafa itti boqochuu dadhabu wanta barate suniif kaayyoo kooti jedhee waggaa 16 irratti gofoddoodha waggaa 15 irratti gofoddoodhamee halkanii guyyaa qorraaf qorra osoo hin jedhiin kan inni baratu jechuudha. Kaayyoo kooti jedhee jechuudha. Garuu kun hundumtuu hafee yeroo itti ijoolleen galanii manatti deebi'anii abdii isaanii kutatanii waa'ee barumsaatiif keessattuu immoo bara kana immoo carraan barumsaa baay'ee dhiphatee jira ijoollee baay'een ara maal gochuu baranna jedhu amma dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen nu gadi akkasii bakka yeroo baay'ee isinuu maal gootanii jedhu amma fakkeenya nu fudhatu jechuudha maaliif isinuu barattanii iddoon arganne nu jedhu inni kun gaa aamlee namaa cabsa jechuudha maaliif aamleen ijoollee akka duubatti deebi'u godha jechuudha inni kun maaliif sababii ilmoon haadha hiyyeessaa tokko akkasitti barattee haala kanaan barattee iddoo gaafa dhabduu akkas jechuudha. Inni kun sababii mootummaa keenyarraan kan ka'e maaliif bara kana ilma haadha sooressaa ilma sooressaati kan iddoo qabatu malee ilma hiyyeessaa eenyumtuu galagalee ilaalu argineeraani baay'ee isaa dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi waan biraa miti gaafa ati deemtee leenjitu jechuudha uffannaa keessa ilaalu. Dhugaa waaqayyooti uffannaa keellee ilaalu bakka haala kee hundumaa ilaalu namni sammuu kee ilaalu hin jiru sammuu kee namni si ilaalu hin jiru dhugaa rabbii namni osoo akkana goonii jira kana fakkeenya ilma hiyyeessaa tokko ilma sooressaa tokko too wal bukkee dhaabanii gaaffiidhuma tokko osoo gaafatanii eenyu akka caalu eenyutu beekamaadha garuu ani ijoolleen sooressaa hin beekan yookiin hin danda'an jechuu kooti miti kanarratti ani isinii galuu qabu jechuudha. Garuu isaan kanan godhan bara kana gaa birriidhaan dhugaan haadha hiyyeessaa kan dhugatu birriirraan kan ka'ee ilmoon haadha hiyyeessaa iddoo dhabuun sammuu isaanii gurguddaa ta'e maastireetii wantoota gurguddaa baatanii deebi'anii ijoolleen kan qe'ee ta'anii ijoollee haadha hiyyeessaati. Egaa kun maalirraan kan ka'e sababii biyya keenya irratti shokororsummaa wanta baay'ateef jechuudha. Nah videoon koo irraa dhugaa rabbi baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko jireenya ani kaleessa keessa darbe tokkotu natti dhagahame jechuudha dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi ani waa'ee harmee kanarratti baay'ee keessi koo naquu qaba jechuudha maaliif bakka harmeen ofii gaafa rakkattu gaafa nargu wayiin harmeen ofii gaafa jireenya akkasii dabarsitu gaafa nargu jechuudha gaafa waaqa jiraataan baay'ee keessi koo naquu qaba maaliif jireenya itti kaleessa guddadhe nan beeka harmeen koo kamitti akkana guddistee nan beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mucaan kun fakkeenya
keessattuu ilmi haadha hiyyeessaa akkasitti baratee gaafa iddoo dhabuu jechuudha. Kanaaf fakkeenya ta'a jechuudha dhugaa dubbachuuf. Na obboleessa koo Waaqayyoo si haa eebbisu dhugaa eebbifamii. Kanuma caalallee Waaqayyoo si milkeessee nama biyyaaf nama harmeessaaf ta'ee nama harmeessaarra darbee biyyasaaf akka addunyaa kanaatti mul'atu si haa taasisu. Ammallee dhugaa Waaqayyoo namni haadha isaatti hin saalfanne yoomiyyuu namni hiyyummaa maatii ofiitti hin saalfanne dhugaa dubbachuu fi boruufillee wanta guddaatu isa eeggata jechuudha. Akkasuma fakkeenya tokko isinii fudhadha. Micca'uu tokkotu jira jechuudha biyya keenya yookaan naannoo mana barumsaa tokkotti kutaa 8 kaafnee wajjin kutaa tokko kaafnee haga sadarkaa kutaa 8tti wajjin baranne jechuudha. Micca'uu kana faana miccaa ittiin bifa qabdi baay'ee bareedduudha. Achi gisee kutaa 8 barannu kormaan ishiidhaan dhufee magaalaatti galtee waluma magaalaatti gallee haa ta'u malee ishiin mana namaatti galte. Gaafa mana namaatti galtu manni ishiin bifa qabdi baay'ee jechuudha. Manni ishiin itti galte kuni warra abbaa qabeenyaati. Miccittiin wanta amala qabduufu akkuma dhala isaaniitti ofitti qabanii mucaa kana jechuudha. Akkuma dhala isaaniitti ofitti qabanii guddisanii barattee dhaqxee sadarkaa yuunivarsiitii galtee maatii ishii harmee ishii abbaan qabdu mucayittiin harmee ishii immoo ishii faana ijoollee lama qabdi jechuudha. Mucaa ishiin tokko xiqqoodha yeroo suni ishiin immoo nama guddoodha yookaan hangafadha jechuudha. Miccittiin barattee akkuma nama tokko barumsa iddoo guddaa geessee wannidhaan eebbifamtee jirti jechuudha. Makaanikaal injineeringiidhaan eebbifamtee baatee mucaan sun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yuunivarsiitii Mattuuraatti kan isheen baatee achi qabxii guddaa fiddee gaafa kan iskoolaarshiippiidhaan gara deemte jechuudha. Ameerikaa deemtee achitti osuma barumsa ishee xumurtee gaafa kan micca'uun hin heerumte. Namni ishiin itti heerumte nama Itoophiyaa keenyaatti baay'ee bifas qabdi. Nama achi jiraatudha. Bakka gaafa ishiin koo deebitee biyyatti sargii godhatanii innillee biyyuma keenyadha jechuudha. Nurraa xiqqoo fagaata malee biyyuma keenyadha jechuudha mucaan. Gaafa kana micca'uun kuni harmee ishii kana hin himanne. Dhugaa Waaqa jiraata harmee ishii kana hin himanneeni. Jaarsun himatteeni akka bu'aan dhala isaanii akkasitti himatteeni malee harmee ishii kun immoo xiqqoo lukti ishii sirrii miti tokkichi. Lukti ishii tokkichi sirrii miti. Lawaan isinii galuu qabu. Haadha jechuudha. Lukti ishii tokkichi sirrii miti. Gaafa sargii ishii hundumtuu baqqaalaa. Anuu yeroo suni magaalaa amma jiru kana jira jechuudha. Dhiyoodha. Bara 2015 kanadha jechuudha. 2015 keessadha. Micca'uun kun harmee ishii gaafa sargii ishii harmee ishii uffata bitattee akka sargii qabdu iyyuu beektu la harmee ishii dhugaa Waaqa jiraataatti Ameerikaa irraa dhuftee micca'uu sargii ishiitti godhattee warra abbaa qabeenyaa sun biratti. Akka micca'uun sargii qabdu iyyuu beektu nama tutti meeni ishiin uffata bitattee waan hunduma godhattee gaafa ishiin uffattee baadiyyaa jiraatti immoo uffatteetiin nan deema jettu jechuudha. Dhugaa Waaqa hin dhorkaniini. Namoonni ollaa bahanii hin dhorkaniini. Maaliif yoo dhaqxe tirfiin salphatti ka'a. Ishiin haadha kooti jettee akka sargii qabdu yookaan akka gaa'ela qabdutti himneeni. Lammaffaan immoo warra ollaatti himteettiin akka ishiin nuune jetteetti. Ishiin immoo kana hin beektuun dhugaa Waaqa jiraata. Asuma dhugaadha jiru. Ishiin immoo kana hin beektuun haati immoo gammachuu mucaa kooti jettee bakka ishiin maaliif na waamne yoo jetteetti hin gaddineeni garuu dhaqxee hirmaachuuf gaafa kaatu warroon ollaa ba'anii lakkin deemtudhani. Micca'uun sun amma achumarraan sargii ishii xumurattee gara Ameerikaatti deebitee jireenya ishee amma keessa jirtuudhaan dhugaa Waaqa garuu ganutti hin beeknu Waaqayyo malee abbaa manaa faanas walii ta'uu didanii walii kan jedhanii maaliif akkatti isaan walii kan sargii akkamitiin immoo heerumti la warra abbaa qabeenyaa sun immoo isaan heerumsise kaa maalii yeroo sun ishiin sun haadha qabeenyaati waan taateef jechuudha dhugaa Waaqayyooti mamichoon erga kaa warra abbaa qabeenyaati waan ta'eef amma micca'uun sun mucaa tokko deessee achi baay'ee rakkachaa jirti dhangaa maal keessa akka isheen jirtu hin beeku na kanatu jira namni haadha isaatti tokko iyyuu haadha isaatti baay'ee gammada tokko immoo gaafa nama abbaa qabeenyaa wayii argee itti daheeffatu hiyyummaa haadha isaatti baay'ee saalfata haati haadhuma dhugaa Waaqa hayyoomtu isaa soromtus haati kee haadha keetti yoomuu taanaan haadha keef kabaja laadhu. Nah videoon kun har'aa kana fakkaataa kanarraa waa hedduu bartu jedhee abdii guddaan qabaa turte gaarii naa qabaadha. Ama viidiyoo biraa walitti deebinutti baay'ee isiniin jaalladha.